Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fude ka yantu ta dawat Kenya kami tanaga fayya kesani. Nageni kan ko eddu ma fi bakirte tisba ko sinja. Namonni channel ki yakana fahar wata tan channel ki yakana subscribe ramati nafta. Egan ko yantu dawat ki harra odefanu lama ka bade do fenjira. Odefanu ki yakonis kan jalqaba fi kan tumuras odefanu ki tokko kan gammachiso ta'u tokko mo kan tikko nama gaddisu fi kan namu fachiso da bolen kiya. Egan ko yantu dawat ki ya odefanu gammachisa da itena chuda. Akkuma hundi keessan quba qabdan torban dabre keessa torban lamaa fi sadiin kana yookaan mootu gara guyyaa 20 jechuun ni danda'ama. Ilmaan Oromoo fi Habashaan biyya Saawud Arabiyaa keessatti wal hidhuudhaan wal qabuudhaan wal tumuudhaan mallaqa wal gaafata. Kun immoo nama keenya ganuu dhiisa nama keessan ga'e isin dhiifna haala jedhamtu ture jechuudha. Taateen kun hundi ka'umsi isaa kan irraa ka'e mucaa Oromoo tokko Habashoonni qabdee mallaqa riyaala 30,000 birrii biyya Arabaa Saawudii gaafatte jechuudha. Mucaa santuyyuu ijoolleen keenya aaranii ka'anii ijoollee Habashaa biraa qabuudhaan nama keenya gannuu dhiisa nama keessan ga'e isin dhiifna jennaan uummanni birrii malee waan biraa hin barbaannu jedhanii turan jechuudha. Haa ta'uti mallaqa mucaa san gaafatan riyaala 30,000 uummanni Oromoo fi hawaasni biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran gara miidiyaatiin gara TikTokitiin gara Facebookitiin kun immoo gara biyyatti walitti qabame mucaan sun lubbuudhaan achi bahuu danda'ame jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin odeeffannoon kiyya gammachiisan isa kana jechuudha. Kun akkuma mana biraatti na gubbatte gartan kana mucaan kuni TikTok gubbarratti taa'ee ijoollee wajjin haasa'aa ture jechuudha. Gastii mana namaa seene egaa kun odeeffannoo gammachiisaadha. Durumaayyuu kan jedhaa turre kana tarkaanfiin jalqaba ijoolleen Oromoo biraa Saawudii keessatti fudhatan nama isaanii qabanii nama keenya ganuu dhiisa nama keessan ga'e isin dhiifna tarkaanfiin ijoolleen keenya jedhan tarkaanfii sirrii ture jechuudha. Garuu immoo eega jarri diddee nuti mallaqa barbaadna malee abbaa keenya yoo qabdanii fiddanii mucaa kana gadi hin dhiifnu isaan jennaan ijoolleen keenyas mallaqa walitti guuruu gara mallaqa walitti guuruutti deemanii sunis tarkaanfii sirriidha. Mucaan kun amma lubbuun bahee jira. Egaan kabintoota daawwattoota keenya warri mucaa saniif jecha dhamaatan warri mucaa saniif jecha waa godhuu fi dadhabdanii ana wajjiru du'aa jedhan bira dhaabbatan hundi keessanuu warri mallaqa bira dhaabbatanii siyaara bira dhaabbatanii galatooma ulfaadha baga gammadan jechuun barbaada baga gammadanii egaan kabintoota daawwattoota kiyya kana eega jedhee booda mucaa amma viidiyoo isin agarsiisu kun viidiyoon kun baay'ee viidiyoo miira keessa isin tuquu danda'u mala ani hin beeku mee viidiyoo kana hin ifatinaati daqiiqaa 2 fi sekondii 30 akkasii taati waliin haa dhageeffannu anis isu wajjin ilaalaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo akkim jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Egaa yeroo baay'ee sanitti yaadaan ture yeroo baay'ee illee daraa Oromoo na bira dhaabbadhaa yaammata keenya warri ga'eetti qabdanu na bira dhaabbadhaa bakka jirtanuu sheer duwiti godhaatii na bira dhaabbadhaati akka dhimma kiyya kana naa xumurtanii dabaasoon jedhudha. Har'a Arabni illee natti dawwalte poolisoonni har'a dhufanii si fudhachuu deemanii amma tanaazila gootutti amma yookaan namticha sanarraa dhiifama goote irraa buustutti mana hidhaa deemtaa inshallah waggaa haa ta'u waggaa 2 haa ta'u 3 haa ta'u 4 haa ta'u hanga gaafa tanaazila gootutti manuma hidhaa teessaa naan jedhanii jiru. Akkasumallee nama safaaraatti dhiyaatullee ani warra namicha manduuba naara madame sana namicha naara madame duraan jechuudha. Nama sanatti illee dawwalee bilbila illee narraa kaasuu hin dide itti dawwalee illee hin dadhabe akkasuma namoonni illee itti dhiyaatanii dawwalanii gaafatanii jiru. Yoo isaan dawwalanii gaafatanu mucaan waraqaa hin qabu mana hidhaa bu'uu danda'a naan jedhanii jiru. Innaa bakka jirtanii sagalee naa ta'a yoon illee mana hidhaa deemee yookaan bilbilli kiyya illee narraa fuudhame yoo ija keessanii wal arguu baadhellee akka sagalee naa taatan isiniin jedha. Ammallee sagalee keessan narraa hambisina ani nama qaamaa miidhamee jirudha. Yoon immoo mana hidhaa keessa deeme nama rakkoon narra ga'uu danda'u waan ta'eef kanaaf bakka jirtanitti sagalee akka naa taatan hin barbaada Oromoo koo. Innaa wallaahi yoo mana hidhaa deeme haala kanaanii baay'ee akka mataa kootitti nan gaddisiisa. Maaliif isinitti iyyataan ture yaa Oromoo na bira dhaabbadhaa osoo rakkoon biraallee kan kanarraa natti hin dhufiin isuman jedhu ani nama waraqaa hin qabnedha sirriidha. Kanaafuu mee bakka jirtanii Rabbii Rasuulitti namni amantanii jechuun namni Rabbii Rasuulitti amantanii amantaa qabdanii waaqayyotti amantanii sheerii duwiitii qofa naa godhaati na bira dhaabbadhaame sagalee illee naa ta'a yoon illee isinirraa bade mana hidhaa deemeetiin mana hidhaatiin bira shumeezii makkaati
yoo mungkin shumisi makati ga manni dara guddani kanafu bakka jirtani rabbi rasuliidhaati sagalee naataa isiniin jedha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh galatoma alfaadhaa isiniin jedha oromoo ko akkasi wal argaan keenya mana hidhaatti egaan kabajamtoota daawwattoota kiyya mucaa viidiyoo irratti ilaaltan kana Mubaarak jedhama hundi keessanuu ni beektan jedhee yaada namoonni keessattuu gara miidiyaa TikTok hordoftan hin beektan jedhee yaada yeroo ammaa kana TikTok hin qabne hin jiru hedduun keessan viidiyoo isaa fi amanuras mana liivii mana aslii hittillee mana Mubaarak musammaa hittillee abdii kitachoo faallee gargaarsuudhaaf waa baay'ee godhaa turan jechuudha namoonni quban qaban xiqqoo wanti mucaan kun ta'e isiniif hima mucaan kun egaa obboleewwan kiyyaa akkuma dur jalqaba ibsuuf yaadatti akkuma jechuu yaadatti maal ta'ee warra jettanii gaafattee yoo jiraattan namni quba hin qabne biyya Saudi Arabiyaa keessatti iddoo dalagaatitti namni Suudaanii Araba Saudi wajjin sirriitti walii galtee qabu wahii maashina waa mummuru kanneen osoo inni qulqulleessaa jiru maashina sana itti shaqqalee maashina sana itti kaasee luka isaa lamaan irraa mure jechuudha. Lukti isaa tokko guutuutti jilbaa gaditti akkuma suuratti agartan kanatti irraa murame. Inni lammataan immoo lukti tokko jilbaa gaditti guutumaan guutuutti irraa muramte jechuudha. Tokko immoo gara gadiitti qubni haga tokko irraa murame garri kun immoo lafee namoonni agartanii jirtanii egaa mucaan kun obboleewwan kiyya amma dura gaafa inni qabameetiin hin jedhee Oromoon guyyaa sana waallee namni rabbiin laaffise mallaa guurameefii jira nama baay'eetu si gargaaraa jedhanii zaamaa itti horaa turan imbaasiin biyya san keessa jirullee qoonsilaan Itoophiyaa kan achi makkaan jirullee si gargaara jedhanii waa baay'ee itti iyyaa turan garuu maaliin si gargaaranii beektu gumaa kan keessi kafa si irra fuunaa haqa kan keessi fuunaa jedhanii jechuudha amma wanni biraa haafu akkuma viidiyoo irraa agartan kana haqa isaa fuudhuu miti mucaan kuni yoo ummata kana dhiifama hin godhiniif jedhanii jiranilla ummata kana yoo dhiifama hin godhiniif mana hidhaa seentee hidhamtaa jechaa jiran jechuudha akkuma ni jedhe kan sagalee nyaataa jiraa jira obboleewwan wanta jechuu barbaadu namoonni biyya Saudii keessa jirtan kan imbaasii Itoophiyaatti dhiyeenya qabdan please yeroo akkana kana obboleessi akka keessanii hin dalagaa dhadhee biyyaa bahee luka lamaan isaa mucaan kun baatii lamaan dura taateen kan ta'e baatii lamaan waan tokkotti hin fakkaatu baatii lama dura luka nagaa qaba qaama fayyaa guutuudha jechuudha amma qaama hir'uu ta'ee gaafa akka rakkatu isinitti haadha gaamu warri Saudii jirtan keessattuu warri imbaasii wajjin walitti dhiyeenya qabdan dhiibbaa godhaati waan biraa hin dhabdan bari miidiyaa gubbatti illee ol baatanii dhiibbaa godhuu dhabdan hiriyooma wajjin lafatti yoo qabaattan itti himtanii fi mucaan kun akka gargaaramu yoo dandahame haqa isaa baasu yookaan immootu Oromoon mallaqa walitti guurtee fi jirti hin guuraniif illee ammallee immoo gargaaranii akka biyyatti sagalchan gochuudha malee buleen kiyya callaftanii hin laalina nama tokko gaafa inni du'e qofa isaa booyuun osoo akkana godhee fi jiraadha jechuun bu'aan qabu jechuudha. Ani wallaahi viidiyoon akka mucaa kana miidiyaa kana gubbatti miidhamni akka mucaa kanaa nagadise tokko hin jiru jechuudha danda'ama jechuudha. Kanaaf haga dandeenyu bira haa dhaabannoo gara dandeenyu haa gargaarru eegaan kan hin ta'e daawwatta kiyya video kiyya har'aa kanumaan goolabaa anis xiqqoo qofaa yoo waan naqabeef baay'ee haasa'uu hin dandeenye dhiifama naaf godhaa isin jira kanaaf viidiyoo kutaa ture yeroo gaarii qabaadhaa turtii gaarii.